السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشما ركفوني وردفتوني ورمتتي يوتيوب جرى جرتو سنين جتا بقى جراتني بقى ساعتي كان جيسان سنين جا وردفتو تكية أرومال قبتي رفتو وجتا نكون روزا في قولاني قبتي دفي أكسوما ماما روزا أكسوما أبا روزا اللي حاسا إسان الرقودان سرقان إسنيك هايا روزا إرقا رمضان قجا قولا سديتي بدي حقا أماهن أرقم نجتا جراباني سيتي hordoftoonni baay'eenummaa isitti waa himatuun ooltummaa isii gaafadhuunaan jaanii jee haadha isii qabatee dhufee jira. Haati isii immoo takkaa umaanatti himannee jettee jirti. Abbaan roozaa immoo ani qalbiitti godhee qalbiin irraan qeebanne malee isiin waan natti himattee turte. Waan isiin natti himatte suni har'an tana kunoo kana fidee osoon gaafa soroddofee jiraadhe waan jedhu sheenayaa jirani. Garuu waan isiin naan jette sanii xiqqoo booda gadin baasaa yookaan isiin lubbuun jiraattee waan san isii wajjin isinii dhiyeessinaa jechaa jira abbaan roozati. Kanaafuu roozaa bakka isiin jirtutti rabbii hamtuu isirraa haa qabu isiniin jaa hordoftoota kiyya. Dhugaa dubbachuuf rooza wallaa erga gaafa heerumtee hadaamarra gara shaashamannee gadi galtee roozanii himbochi viidiyoo isirratti odeessanii ilaalta yeroo hedduu himbochi jechuudha roozan. Himbochi jechuudha. Namni waan ilaaftu nama himbochiftu. Dhugaa yoo baduun isillee piraankii ta'ee roozan rakkoo keessa turte jechuudha. Roozan bakka itti galte kana iddoo isiin itti dhalattee itti guddattee miti. Haasidanii ganduma jaarsa isiiti malee roozan bakka itti dhalattee guddatte keessa osoo ta'e dhugaadhaa bakka itti dhalatanii guddatan keessa namni akkati isarra dabartu ka jibbuu kan immoo jireenya kan kee kan akkati jireenya gaarii jiraattu jibbuu jiraachuu mala. Garuu bakka itti dhalattee hin guddateen kutaa tokkorraa tokkotti yoo deemtu ganduma jaarsa isii kanaan rakkoon isirra ga'e malee roozan waan biraatii miti jechuudha. Kanaafiyyuu abbaan manaa isii kunillee namni gaafa silaayis gaafa jalqaba akkatti lafaa ol nama fuudhe gaafa gadi nama dhiisu bakka itti lafa nama buusu hin laallatu jechuudha. Kanaafiyyuu innillee yoo dhuguma rooza irratti kamiidha raawwatu taate rabbiin jazaa isaaf kafala. Roozaa immoo rabbiin hamtuu isirraa qabee bakka jirtutti isii tiksee nagaa maatii isitti isii haa deebisu jenna. Amma immoo gamanumaan gara viidiyoo abbaa isiitii fi ummaa isii dhageeffachuutti wajjin dabarraa isiniin jaa hordoftoota kiyya. Dhugaa dubbachuuf roozaa du'aayii godhaa fi roozaa rabbiin hamtuu isiin hin dhageessisini. Dhugaa dubbachuuf dhiironni Oromoo kun akka abdii irraa kutatan nama taasisan jechuudha. Uummanni Oromoo kun gana sammuun isaanii cufaadha. Qiimaa namaa hin beekanii ilmoon namaa tuni dhugaa dubbachuuf dubartiin miskiina. Dubartii miidhuu irratti hedduu takka dhiirummaa qaban jechuudha. Dhiirti Oromoo waan biraa irratti ka dhiirummaa hin qabne jechuudha. Diina ofii irraa deebisuu irratti dhiirummaa hin qabne jechuudha. Kanaafiyyuu dhaabbatanii haa ilaalanii isiniin jaa hordoftoota kiyyaa amma sagalee abbaa roozaa fa'aa dhageeffannee walitti dachaana inshaallah. Roozaa tuuffata jiraatan isiniin jedhaman keessanuu nullee nagaa qabna haa ta'u malee nagaa akkuma qabnu kanatti akkuma isin beektan kanatti haa ta'u diqashoo gartee gadda keessee jirraa wanni keessarree asii arginee isinii as dhufne tokkollee hin jiru jechuudha guyyaa amma har'aa kana. Haa ta'u hordoftoonni roozaa tuuf jechuudha saayibbaanis namni hedduu jechuudha intalli dubaraa takka gartee haadha ofii ministeera yookiin ibsita ofii dhoofattu. Yoo haadha roozaatitti yookiin haadhatti waa himti taate rakkinasiis ta'uu kuma ta'e haa ta'u gaddaaf gammachuullee intalli dubaraa haadha waan dhoofattu. Waan sammee gaafadhu jedhaniitiin agartee na gaafatan jechuudha na cufutti jiranii. Waan saniif haadha roozaa waan qabattu dhabeetiin agartee bada sababa isii itti baduu dandeessee sababa aarii ta'amoo maal akka irraa ta'e dandeenye namatti nuuf hin galle jechuudha. Kanaaf wanni isinitti himatte tokko jira jechuun roozaan. Wanti roozaan namatti himatte roozaan namatti dubbatamuu nama rakkoo ofiillee namatti ibsatuu miti. Waan takkaan isii waan aan jettee hin jiran. Namni maan akkatti aarii fi aartillee mimaan isii fi haasaa ofii yoo qaramatti dabarsiti malee wanni isii namatti waa dubbattee hin dubbii namatti hin jiru. Waan takkanatti hin jiru. Waan gaddisiitii yaadasii gammaditee asimsiin qabeetii malee anillee waan kanaayyuu hin dhageenyeen kana jettee hin jiru. Mari'ata akkayyuu kana naannoo kennu. Madan amma rabbummaan kan malee namni kun kana naa jettee kun madan kun naa bal'attee waan akka haadhaatitti natti haaseessee soon akka haaseessee sirriidha hin dubbadha waan dubbadha hin jiru waan isheen natti maanuma fiitii obsa fiitiin deemti malee marii namaatiin hin beeku. Kanuma kana geessanii warri namoota
namoonni agartanii gaafa dunaan jettan isin duras gaafadheetiniin jira jechuudha. Haa ta'u malee agartee ni akkanatti teesseetiniin mee namni martuu haa amanu jechaa agartee fi dura kaa'eetiniin gaafanne akkanuma jetti akkuma haati Roozaa jettee Roozaan yeroo hundaa saahibas hin qabdu namatti waa himattus hedduu waa himachuus dandeettii sanii qabdu. Namni itti waa himattu akkuma haati Roozaa jedhanii agartee himimmaan ofii qofa bakka himimmaan ofiitti himatti. Waan taates aatus himimmaan ofiitti bootteetti maal callisti jechuudha. Namni irraa beekuu hin dandeenye akkasumas wanni tokko hin jira garuu gara kiyyatti asiin dura asuma nu bira ziyaaraa dhufte yookiin nu bira dhufte jechuudha. Wayinaa hintee jirti dubbii wayinaan tuulte dubbii agartee nama garaa nama nyaatu nama gaddisiisus yookiin agartee nama yaachisu wayinaan jettee turte yeroo sanifan ammoo waan tokkorraa iyyuu laaleetiin irraan kaa'anne jechuudha dubbii isiin naan jette san. Amma dhiyoo tana eeguma isiin badde kana malafa isii keessa yookiin wannoo isii keessa seeneetiin wayita laaleetiin hin jedhu wanni sun agartee xiinxallaa wayita irra kaa'eetiin hin jedhu waa'ee wayitu natti mul'atee haa ta'u malee wanni sun agartee xiqqashoomee ammaaf agartee xiqqashoo himuun waan sanii natti ulfaata. Haga bultii muraasaa yeroo muraasaa tokko obsee isin dhageessisuuf qophiidha jechuudha. Takkaayyuu isii kanayyuu rabbiin agartee nuu hiree isiinuu lafa keetti jechuudha. Maaliif waan kana lafa kaa'uu dhaba? Mas afduubamteetiin agartee maafiyaan guute bakka hunda isii tana hedduullee manaallee hin baatu. Akkuma tasaa jalatti bitanii namni kun agartee diinan dhabu jechuudha. Ka jedhu ni shakkina. Ammas bira dabri wayi abbama warraa ofii saniinuu walloltee aartee baatii waan kana irratti rarraaneetiin agartee barbaadutti jirre jechuudha. Alaa kulli haala waan rabbiin agartee umrii lubbuu isii haa jiraachisu osoo agartee isiin waan kana laaltee waan nu irra jirru kana itti cinqatee ittiin jedhu kana laaltee isii yoo akka as baatu taate wanni hundinuu. Hordoftoota kiyya kun walitti dachaanee jirra. Abbaan Roozaa waan jiru walumaan dhageeffannee jirra. Dhugaa dubbachuu fi akka kuulanii kanatti jechuudha fataa jedhanii jireenya ofii jiraatatu irra gaarii ture. Bultii jaaraa jedhanii uummata keenya kanaa wajjin wallahi bultii uummata keenya wajjin kan hin argite dubartiin tun hin dadhabdii dubartiin tun miskiinaa kanii jechuu hin beekne jechuudha. Wallahi kophaa jiraatutu irra gaariidha jechuudha. Lubbuu ofillee irra gaaga'ama fidanii maatii ofillee rakkisuu bultii keessafuu warroonni zabana keenya kana jechuudha. Warroonni bultii qilleensarraa namoota kutaa biraa wajjin namoota qe'ee keetii kan hin ta'in wajjin bultii ijaaru kun waan hedduu ulfaataati. Amma Roozaan dhugaa dubbachuu fi hedduu booyaa turte jechuudha. Namni isitti dhiyaatee isiin itti himattu hin jiru. Amma kunoo dhugaa dubbachuuf yoo chaanaala isii kanarra seenanii ilaalanii Roozaadha argitee roorruma warri abbaa manaa isii isitti roorriseen Roozaan baddee jechuudha waan biraa osoo hin taane. Kanaaf iyyuu Roozaa inshallah rabbi siif haa laaffisu rabbi sii bira haa jiraatu hamtuu isirraa haa qabu nagaa maatii isitti sii haa deebisu. Wallahi kuulaniin qalbii qabdi haati faateetu qalbii qabdi. Ka uummata Oromoo kana wajjin bultii jaarra jedhanii olii gadii hin fiigin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni keenya kun wal qalaa kun fooqirraa wal darba. Biyya san keessa osoo seerri jiraatee abbaan Roozaa jira uummata ganda jaarsisiisan seeraan gaafatuu qabatu. Garuu seerri hin jiru. Seerallee yoo gaafate wanni kun miidhaa isii miidhanii ragaan hin jiru isiin hin jirtu maal isaan godhuu danda'e waa tokko isaan godhuu hin danda'u kanumaaf irraa jalise malee kanuma seerri osoo jiraate seeraan gaafatamanii jechuudha. Abbaan manaa isii sunilleen jalqaba ol fuudhee akkasitti samiirratti fiigaa ture. Gaafuma jalqaba samiirraan fiigaa ture iyyuu dhugaa miti argitanii maaliif jennaan namni dhugumaan nama jaallatu yeroo gabaabduu keessatti oduu garaagaraatiin isirra rakkoon akkanaa haga ga'u guutuu hin oofuu jechuudha. Nama sammuu hin qabne namni sammuu qabu yoom akkana dalaga dhugattuyyuu isii bira rabbiin haa jiraatu silaa maatii isitti takkittuma rabbiin nagaan deebisee wallahi waan irra gaariiti jechuudha. Maatiin isii hedduu qalbii cabanii hedduu amilee cabanii hin jirti hin duute isii hin beekanii waliin rakkataa jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf bara kana keessa bultii ijaaruu waan hedduu ulfaatee jiru jechuudha. Nama miidhu malee nama dhugumaan namaa yaadu tokko yoo akka harree adii kajaansan jiraate malee namni namaaf yaadu hin jiru jechuudha. Jireenya dhuunfaa fi jiraatutu irra gaariidha wallahi. Kan manjaa inshallah Roozaa rabbiin hamtuu isirraa haa qabu rabbi maatii isiitti walitti haa deebisu.
deebitee inshaallah jireenya duraan akkasitti kuulanii waliin bakka barbaadan deemanii fataa jedhanii jiraatan sanitti isii haa deebisu jenna hordoftoota kiyyaa. Yoo piraankii taate silaa piraankiidha. Piraankii yoo taate alhamdulillah waan bareeda. Dhugaa dubbachuuf silaa piraankii gaazabana fide. Garuu iyyuu ani waan inni dhibe keessaa tokko maaliif miidiyaa gurguddaa irratti hin beeksifneedha argite. Miidiyaa gurguddaa irratti roozaan amma durallee namatu waanatti godhee qaama kana guutuu na gubee qalbii diyyatu na rakkattee lubbuun na keessaa bahu deemtii jette. Kanaafiyyuu roozaan yoo fayyaa qabaatte akkanatti hin baddu. Osoo silaa miidiyaa gurguddaa irratti beeksisanii waan hedduu nama gammachiisu isin hordoftoota kiyya. Kanaafiyyuu roozaa bakka isiin jirtutti rabbi hamtuu isirraa haa qabu. Nagayaan maatii isiitti walitti isii haa deebisu isiniin ja'a inshaallah. Hamtuu isii rabbiin hunda geessisini. Nagayaan fira isiitiin haalii isiitti walitti deebisee nagayaan rabbiin jireenya gaarii isii haa jiraachisu isiniin ja'a hordoftootaaf kabajamtoota uummata qaqqaalii kalee fideen gadda wallahi hedduu sabiskiraayib naa gootanii galatoomaa isiniin ja'a. Kanaafuu shamarran keenya of eeggannoo cimaa godhuun barbaachisaadha. Anumarraan waan gafee jechuudha. Of eeggannoo cimaa gochuun hedduu bareedaadha. Bultitti seenuun duratti maaltu nu qunnamaa jechuudha. Lammata immoo rabbiin nama ofii mokkora. Rabbiin gahee haa jiruun gaaroo jallee mokkortii kan asumatti irraa haa guutu.